harmee kiyya gizee lama na jalaan ajjeesina. Ilmoo sii jala ajjeestanii saree jala buustanii dhiiga siitiin immoo xabachuuf hin deemina. Adaraa garaa, adaraa marrumaanii, adaraa handhuura. Amaanaa isinitti haa ta'u. Qarqaarsa mucaa kanaa, haadha mucaa kanaa hin qarqaarra. Garuu akkaawuntii haadha yookiin kan abbaa yoon taane haadha manaarratti iyyuu akka qarqaaramu ani hin eeyyamu. Imimmaan lama boochisinaanii. Yeroo lama ajjeesinaanii. Garaa haadhaa kan dhaletu beeka. Isinii galee. Godina keenyaa sanii geesse warra gosa kiyyarraa warra gosa Oromoo hundarraa bira jaarsootii manguddootti kennaniit qe'ee nama sanii dhaqanii keessaniis kiyyaas keessanii rakkootana jira. Ka dura kaase kanarratti akkami? Ka du'e nuun ka'u. Ka du'e kun nuun ka'u. Sii galee wanni akkanaa kun maaliif sababni lubbuutti wal baasuu danda'ameef maali? Amma waan bakka bira dalagame wanni kun deebi'ee akkamitti dalagamuu danda'e? Maaltu duuba jira? Ergama maal qaba? Waliin dura irraa hubanneeti abbaan fedhe yoo shurrubbeen waa balleesse shurrubbeen gosa qaba. Jaarsa gosaa qaba. Damiina gosaa qaba. Yoo qe'ee warra shurrubbeetti mattee sidida masgiida qe'ee mana isatti dhiyaatutti dhattee shira gandummaatiin deemu sani. Nama lubbullee nama baasuu mi nama yaada isaa namni irraa fudhatee namni wali bu'uufis illee mi. Waltuffiin gaarii mi. Wanni kun ammoo bakka fakkaatuun hin baane amma. Sii galee namichi waa godhe yoo jiraate gabbuunee wal gaafanna. Garee wahii keenya gaafanna. Eenyu yoo fira kiyya ta'e akka fira kiyyatti an ofirra fudhatu. Namichi fira sanii fudhatuudha. Ka du'e nuun ka'u kama daa'e wallaannateeti namni sun eenyu gosa kami qe'ee kami jeeti heera uumaa ganamaatiin fixata. Shirri gaarii mi dhiinni namaa dhimuun gaarii mi obboleessu. Sii galee? Ayyee ulfaadhu galatoomii Ahmadillee bagana kan dhuftee awwaleen fi qaxaleen kun waa'ee dhimma ijoollee sun irratti walitti bu'anii hin beektu dhimma dhuunfaati moo dhimma jalqaba irratti ani Ahmada dubbatu lolli kun sila ama shurrubbee sila waan kana durumaan itti mamuu qaba amma ammaa sa'e kana yaani lolli akkuma beekamu takka muhim beektu namni miidiyaa ajandaa wal godhata malee takka arrabu Dale obboleessi. Inni sun kuni lola kan ijoollee nama wal ajjeefte jedhameesi lola gandummaatiin miti. Lolli kuni mucaan tokko achi keessa dalagataa jedhanii tariigaa mucaan suni achi keessa haramni nama tokko baaftee nama tokko galchite. Innaa immoo mucaan sun immoo achi keessaa deemu wala erga nu ta'ee namuma biraa dhufe ta'ee mucaan sun achumaan deeme. Garuu mucaan kuni bultii 20 moo waan akkasii wayii turee dhufe achumaan namni biraa dhufe bakka isaatti duraan garuu birrii saamanii jawwaala wayii harkaa fudhatanii jechuun jira. Lamii immoo turanii sotoo balleeffatanii dhufanii ajjeesanii jedhan malee lola gandummaa waahii qaxaroo asirratti wal arrabsanii dhaqeen akkasii godhaadhaan miti akka nuti beennutti loluma gandummaati miti. Akkasii warri beektan immoo ibsuu dandeessu amma beekuudha kun. Ayyee kun waan tokko kana jalqaba adda baafachuun murteessaa waan ta'eef bakka baay'eetti dubbatamaa ture irraa dubbatamaa jira.
gara fuulduraatti akkamitti nageenyi bu'uu qaba ijoollee keenya gidduutti waan jiru irratti mariitu goone yaadina. Oromo hundi keessanuu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. An hunda keessanuu na kabajaa ilmaan Oromoo akka Oromooti nuti ilmaan Oromooti ilmaan abbaa tokkooti nuti warra amantii wal qooduu miti warra kutaa wal qooduu miti akka Oromooti nuti walumaa galatti warri lola kana geggeessaa jirus warri lola kana keessa jirus ijoolluma keenya ijoollee Oromooti ijoollee musliimaanatti fakkaata. Deotikkaati wallahi sabuun gaarii miti anamma kunoo sagalee jira bilbila tokko jira sin nageessuu danda'a. Irra ga'ee mucaan sun akkamitti du'e akkamitti ajjeefame waa'ee gandummaatii jennaani duraani hojii waa'ee ijoollee walloo tacha jechataa ture mana hojii sana ijoollee walloo sana baasaniitoo ijoollee jimmaa kana obboleeyyan lamman aramni fidee galchee gaafa galchan keessatti gurbaanni tokko hiqaamaa qaba inni du'e kun immoo hiqaamaa hin qabu. Dubbiin kun immoo dubbii gandummaa otoo hin taane ijoollee duraan achi hojjetaa turan sanatu iyyuu achi erga hojii sana aramni baasee jedhe dhaqanii duuriyyee ijoolleedhuma haadhaaf abbaaf hin beekne duuriyyoota ijoollee walloo bakka hin buune bitanii fidanii warra sana ajjeesiisan malee kuni waa'ee gandummaa keessan jiru waa'ee gandummaatti hin fudhatinaa. Gumaa mucaa sanaa immoo bahuu qabaa gatteenyee dubbannee waan baafnu nuti achi jirraa mana hakimiis geessineetoo waliin jirraa. Kanaafuu jennaan ijoolleen jimmaa gabbaatanii lola wayii hin labsinaa. Gaafa sin asii walloomni ijoolleen jimmaa hin taa'inaa gadi bahaati walloo fidaa asitti qalaa jettani ijoolleen walloo fidanii qalanii sanatti immoo lolli babal'ata kun waa'ee gandummaa miti ijoolleen sun immoo walloo bakka hin bu'anu. Kan mana hakimii jiru sana yaallachuu qabna mucaasa mana achi immoo ajjeefame sana akka gabbaamnee achi awwaallannu gumaa isaa immoo akka nuu deebi'u gattaa'ee dubbatamee jedhan ijoollee keessaa nu mari'ataa turre. Waan akkasitti dubbichi dubbii gandummaa otoo hin taane isa duuriyyee walitti bituudha. Wanni suni uummata walloollee bakka bu'u miti. Waan akkasitti jechuun barbaada. Hayyee ulfaadhu galatoomi gastii tokko irratti. Afiin qaba taraa nama fudhachuu taane abbaa jabalee yeroo tokko. Illaa namicha dalagaa sanirraa bahee uumii nama biraati. Maammee yeroo tokko. An Amadii fi gaafiin qaba. Odeeffannoon isaa amma murtaa'e hundinuu gurraa qabna ijoollee biyyaati nuufi. Anaaf ijoolleen du'an ijoollee biyyaati abbaa jabaliif illee gandi keenya ganda walitti aanu jechuudha. Ijoolleen hin beeku malee maatiin hin beeka. Ijoollee du'an hin beeku. Garuu maatiidhaan wal beekna kun dhugaa ifa jirudha jechuudha. Ahmad waan quba qabdurraa waan odeeffatte irraa akka kaastetti ijoolleen gocha kana raawwatanii qaama lammaffaadha kan jedhu wayiiti. Bitamanii dhufanii kan jedhu wayiiti. Amma nuun asitti wanti adda nuu baastu jira. Qaama wanti kun wanta dhugaadha. Kallattumaa waruma sanatu gocha kana godhe moo ijoollee biroo namoota osoo meeshaa hidhatanii jiran achi keessa socho'an fidanii ajjeesisan. Isii kana irratti ragaanata argatte xiqqoosii osoo ifa nu goote ammas. Sagaleen kun dhaga'amaa? Hin dhaga'ama. Beekiga akkuma nammasitti mee jiru ani ijoolluman gaafadhe ijoollee achi jiran gaafadhe ijoolleen duraan hojii mana arabaa sana hojjetaa turan araba sana bira hojjetaa turan ijoollee wallooti. Ijoollee walloo sana immoo edda arabni baase obbolaa lamaan sun waliin hojjechuu jammaranii ijoolleen sun immoo achi bahanii dhaqanii ijoollee warra bakkee warra duuriyyee sana bitanii itti fidanii jennaan ijoolleen sun immoo ijoollee kana ajjeesan malee duuriyyoota dubbii gandummaatii miti jedhani. Waan akkasiiti kanuma manna gahee hammanu manna gahe. Okay. Asitti gadi baanee immoo har'a yoo gandummaa labsinee
maaliif ijoolleen keenya amma nu gubuu dhiisee miti beeki nutti dhagahamuu dhiisee miti beeki maaliif gaafa nam tokko ajjeefamuyyuu taa'anii ilaaluun sirrii miti maaliif kan ammoo gaafa irra geenye barraa fi malee gaafa har'a inni sun walloon dhufee jimmaan ajjeeseera jennaan ijoollee jimmaatiin maaf teessanii ka'aa gadi bahaa isin dhaqaati walloo ajjeesaa jenne jarrini dhufanii ajjeesanii inni kun dhaqee sana ajjeesaa maaliif kanaafuu lolli kun babal'achuu hin qabu jarri sun ganda bakka hin bu'anu walloo bakka hin bu'anu bitamanii ajjeesisiisanii kanaafuu immoo gattaa'amee gaafatamee dhugaan ijoollee kanaa bahuu qaba. Mucaan immoo mana hakimii keessa jiru akka ijoollee Oromootti bira dhaabbannee gargaaruu qabna akka inni yaalamu gochuu qabna akka inni fayyu gochuu qabna isa sana immoo akka inni achii baafamee awwaalamu gochuu qabna kanarratti mari'annee turre kanarratti dubbanne nu. Baay'ee gaariidha. Yoo caalaa kennite daqiiqaa lama wayiin dubbadha. Asuma amma gaaffiin gaafadhe waan ta'eef waan ifanaan taane waan ta'eef. Ani waa lama sadii ankaasu qabxii amanirra dhaabbadhe shakkii tokko wayiin qaba. Shakkiin an qabu suni qaama lamatu gocha kana raawwate waan ta'eef qaamni sun seeratti dhiyaachuu qaba jechuudha. Seeraan qulqullaa'uu qaba. Ibbadhaa naa qabadhaa. Qaama tokkoffaaf qaama lammaffaaf jira. Lammaanuu yakkamoodha jechuudha. Hojiidhaa ba'uu fi hojii irratti wal loluu fi waa'een meeshaadhaan dhaqanii nama ajjeesuu waliin madaaluu walitti dhufuu iddoo tokkos gabaa tokkotti si waamama. Waa'ee lubbuuti waa'ee ajjeechaati allaqe dhumeera. Gandummaa ijoollee kakaastanii yookaan gara kanatti gara lolaatti deemu sun deemaas hin jiru. Yeroon isaa dhumateera gadaan isaa dhumateera. Gadaa Oromoo fidii asitti qalii kottoo asitti isa kana gumaa baadhuu walloo Jimma akkas godhi sun dhumateera hin jiru sichi. Warri kana yaadu yoo jiraate amman beekutti yoo of halaakuu ta'e malee ofiisaa dhaqee keessa cuuphatee innis rakkoo keessa of seensisuudhaan alatti furmaanni inni fidu tokkollee hin jiru gadaan isaa dhumateera. Kana jala sararee isinitti. Hin godhanus namni godhus hin jiru namni wal kakaasus angama kootiin namni gocha kana godhee argame ijoollee Jimmaa bakka bu'ee godhee argame ijoollee Walloo bakka bu'ee haadhoo kafalachuu qabna ijaa ba'uu qabna jedhee kan lallabu yoo jiraate nama of halaakee fi yeroon aduun itti dhiitedha. Achum yeruma sanadha tiiktookiin lookeeshinii qaba funaanamaa jiru amma ofiisa of halaakee jechuudha. Hin jiru ammas namni amma booda waan ofumaafuu wal tarattaranii wal kennaa jiru. Asitti ijoon dubbii qaamni araba kan baasus galchuus mirga guutuu qabu. Kan hojjechiifatu araba. Asirratti qaamni ijoolleen kun amno jiidhaa baafame sun seera qabeessa miti. Qaamni fidame seera qabeessa ta'uu danda'a obbolaa lamaan ta'uu danda'a kun filannoo arabaatiin godhame. Ijoolleen sun dorgommii dorgomanii yookaan waa tokko godhanii miti. Kun eessumallee hin jira. Sababaa sanaatiif garuu dhaqanii birrii baasanii lubbuu namaa galaafachuun dogongora qofa osoo hin taane yakka guddaadha. Akkasitti amanna. Gara biraatti hin geeffamu namni yakka isaatiin adabamuu qaba. Kana irratti walii galuu qabna. Wantoota kaastan keessaa mucaa yaallachuu qabna kan jettan nama lubbuu hafe yaallachuu qabna kan jettan an isinii wal shurrubbee kaase keessaa akka biyyaatti jedhe maatii isaa itti qorannee ittiin gallee gumaa kafalchifna kana haasaan ilmoo nama. Kun waan nuti barbaannudha. Maaliif seerri ragaa qabatamaa yoo hin arganne gadhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf seerri Suudii haala itti imaammata isaa tumatee lammii biyya alaa itti adabuu qaba. Ulaagaa sana kan hin guunne lubbuu bade kanaaf hidhaadhuma yeroo muraasaa qofa yoo ta'e gumaa sana kaffaluun ta'uu haaloo namoonni biraa akka kaffalataniif akka hidhaa isan madaale sana waan ta'uufi maatiin
gocha biraa yookaan itti dhagahamuu mala jechuudha. Isa kana akka ta'uuf dubbii shurrubbeen kaasee akka biyyaatti fixannaa, akka jaarsaatti, akka abbootii gadaatti, akka amantii keenyaatti, akka oromummaatti fixannaa. Dubbiin kun jabaachuu qaba. Sila kanan utuu jarri hin dhufin kaasee kun ordofamee hanga maatii warra kanaatti beekamuu qaba kanan jedhe kanaaf. Karaa biraatiin booda yaada keessan dhaggeeffannee walitti deebinaa namoota biraatiif yaada wanti kennaa carraa kenniiti. Ammas namootni waa'ee mucaa beekan ijoolleen gandaa sanaa gandaa apparaa qajeeloo godina Jimmaa Aanaa Sigmoo Daapparaa warri jirtan as jala jirtu yoo ta'e kottaa asirratti warra mucaa warri Shaabuddiin fa'aa ijoollee baay'een jiru abdiin fa'aan kottaati yaada keessan ijoollee keenya kana wajjiniin walii qoonnee haasofna. Akkasii carraa nama biraati. Ayyee galatoome nabaane wama asaamu qabu wama dubbatamuu qabudha kanatti dubbatte. Inni lubbuun darbeera wanni godhamu jiru. Ammoo haa ta'uuti lolichi wanni sirriitti yoo qabdaanu lolichi lola gandummaa miti. Kana sirriitti adda baafadhaa beeka. Lola gandummaa miti jechuudha. Dhimmicha quba qabanullee nu keessa jiru jechuudha. Kanaaf lolichi gandummaa miti. Namni immoo walitti bu'aa wal lolaa ooma jiraate kun. Ammoo gumaan haa kafalamuu akkuma aadaaf duudhaa akkuma amma shurrubbeen jedhe kanatti wal gaafanna waan ta'eef walirraa dubbachuun hin barbaachisu jechuudha. Ayyee. Haja baliyaroo tokko dhiifamaa wajjin Ahmad Tayyib Jamaal kan ol galchi mucaa ollaati mucaan kun jechuun waan beeku qaba jechuudha. Ahmad Tayyib Jamaal lakkoofsa tokko tuqadha Ahmad. Shurrubbeen anaa kennaami. Baatiriin kiyya parsantii torba ga'e magriba malee pawar baankiin naan dhufu waa karaa gabaabaa qaxxaamuraa isinii himan. Lolli lola dhuunfaatii lola dhuunfaa waggaa ta'e namichi sun warra deeme ta'uu dhabu ani kan isinirraa barbaadu. Namni sun agartee warri dalagarraa wal baase wal beeka namoota san bilbila argachuu anaatti bilbila. Warri kaan muutii qabaddaame lama. Haasawni kun haasawa naafi isin laallatu miyamma. Sigalee abbaa gadaa Jimma abbaa gadaa Walloo Riyaad bakka takka istiraata takka wajji jiran kalee wajji jiraniimi. Haasawa meediyaallee miyamma haasawa nama dhuunfaatiif lola dhuunfaa meediyaa irratti yoo haasotte ilmi namaa si taa'ee si caqasa. Sigalee haga biyyatti warri deemuu danda'u rakkoo bu'e kana ka furuu danda'u yoo keessan na dubbisi abbootii gadaa keenya san waliinuu jirani. Iccitii biraatu jaarsummaa biraatu wajji deemaa turani. Isaan lameenitti kennamee bakka sanii fi namoota bakka sanii dalagarraa bahe qoratanii lameen sun waliin ta'anii irra akka gahan yoo goone yoo yaada kiyya. Ayyee kunis yaada tokko. Maal jettu yaada inni jedhe kana irratti Ahmad Nabaanii. Maammad dhiifama. Amma dubbii seerri qabate. Waan kiyya isinii galee. Jarri sun to'atamanii qaamni gariin harka poolisii. Baraan waan isiniin jiru isiniin galle. Nu galeera. Maal beektaa shurrubbee? Isiniin galle akkanan jee. Iccitii abbaa gadaa Jimmaa kariyaa jiru tokko jaarsi jira taa akka jee. Ka Walloo tokko jira lamaami. Akkasimo akkasimi. Jarri kun seera qabeessaami. Itti mari'atanii ijoollee san qunnamanii nama bakka sanii dalagaa bahe nama isaanitti deebi'ee bilbila irraa fuudhe kana harka lafa jalaatiin hojjetanii ooruu fi odeeffannoo qabnu jara san qunnamnee nu immoo namni haga 5 haga 6 yoo waan san isaanii kenninee bakka san akka to'atan nama san maqaa isaa suuraa isaa qabaatanis akkasitti itti deemanii abooheed nama akkanaati nama kana eenyu garee akka biyyatti jiraami gareen gargaarsa hoggaa lolli biyyaa ka'e abbootiin gadaa nama hedduu qunnamaniimi karaa saniin irra gaamee waan kana maaf daladdee janii mootummaan to'atuu ta'us heeran fixachuu ta'us san ani hin beeku an daa'ima jabbiinsa duran fiiddu yoo karaa saniin deemne yoo amma meediyaa irratti yeroo haasonnu namoonni si hordofaa ni miliqaa yaada
yeroo tokko waan shurrubbeen ifanaa ta'eera man dubbichinaa galeen naan dubbachuu barbaada ilaal shurrubbe dubbii kana dubbii seerri harkaa qabudha dubbii ijoolleen kun kaleessa galgala to'atamaniif to'annoo seeraa jala oolaniiru meeshaa ittiin rukutanii gurbaa sana ajjeesanii fi ijoollee kana lammaan rukutanii wajjiniin to'atamaniiru kun dhugaa jiru. Maatii ijoollee sanaa fi al tokko. Maatiin ijoollee sanaa nama daa'imtuun qabamee jira. Eeyyen sinan fixa kaa. Poolisii biyya sanaatiin to'atamee jira. Namni nama ergaa qabame. Biyyattiin mootummaa qabdi. To'annoo mootummaa jala ergaa oolanii. Namni jazaa ofii achi ergata. Inni isa santuun iyyatuu qaba. Wanni nu itti seennuuf maali mootummaan ergaa to'atee meeshaa sanii waliin to'ate. Gurbaan kun gurbaa nama al tokko. Gurbaan kun nama qulqulluudha. Yeroo tokko qofee miyuutinaa qaban. Gurbaan kun maama shurubbee kun nama sirrii. Carraana baan. Jimmaa maaltu galchee walaa shurubbee kun dhaggeeffadha. Namni sun seeraan to'atameera tokko jedhe. Abu Jabal tur. Ergaa namichi seeraan to'atame lubbuu namaa baase lubbuu obboleessa isaa dhahee baaseemi. Mootummaan biyya kanaa to'ateemi. Akkasimo akkasimi. Eeyyee. Akkas. Ergaa mootummaan to'ate nama keenya maa qabsiiftan dhiirri jiru yoo jiraate dhufee anatti haasa'u. Inni kun kana inni itti aanu immoo namichi waa balleesse ergaa seera harka gale. Anaafi atilleen ani nama seera hin qabne nama duulli meediyaa adda addaatti deemu ankaniin barbaade namoonni sun baafataniiti ala jiraatanii waan asirratti haasofnu ni dhagahama. Garee jaarsootiitu jira manguddoon sun waliin jirti achiin dhufanii jara san suuraa namni wal bira dalage kun suuraa wal beekami suuraa nama sanii fuudhanii eenyummaa nama sanii barbaaduun affakkaata. Ergaa namichi nama dhahee sibiila ittiin nama dhahee wajjin seera biyya kanaatiin to'atame kadhahamee fi kadu'ees jira mootummaadha kun akka seera biyyattii tanaatti malee nuti akkam godhuu dandeenya hawaasni bira baguma badaan badii hojjete to'annoo jala oolee kana achitti nu akkam godhuu dandeenya. Okay, galato waan sirrii jettee dandaa godhatee wallaala walitti deema taanan namicha dubbii dura kaasee amma gaajoon dubbii asitti la shurubbe na hubadhu. Ayyee. Kuni wannati amma dubbatte waan sirriidha mootummaan to'ate tarkaanfii irratti fudhatu. Fincilaa galchi. Sirindunuu miidiyaa raadiyaa jedhanii. Fincilaa galcha. Qoy nan galcha fincilaa. Istanna daqiiqa. Ana sirratti qabe qoy ka carraan dubbanna. Maal ta'e beektu tokko namni du'e seeraan to'atame seerri biyya sanaa akka godhu hin beeka. Ammas immoo namni achi jiru manguddoon achi jijjiru waan ta'eef fincilaan labasa moditaru. Dubbachuu danda'u. Garuu gandummaadha jedhanii dudubbataa jiru waan ta'eef wanni kun akka gandummaa hin taane akka namoonni walitti hin duulleef akkasitti dhugaa jiru adda baasuun waan tokko jechuudha laasitti hubadha. Tokko gandummaa miti kun ani fakkeenyaaf womaan sinitti dhama ijoollee walloo ta'e ijoollee jimmaa ta'e kana jibbite mataa hidhadhu yoo shurrubbeen har'a gabbahee nama dha'e namichi madaa'e sun nama san ni beeka waan ta'eef ati ansi dha'e tokko du'e tokko yoo madaa'e mootummaan yeroo na to'atetti kana hoggaa jan jetta mootummaan ammoo wanta qabaasitti qabamnee beenna maal maqaan isaa jinaa'iyyaa janiiti. Dhiiga sirraa fuudhee kashfii adda addaa si geessa waajjira adda addaa si geesseti ajiraa isaa fixateeti san booda kan yakkamaa taatu. Hawaasni keenya namichi nama dhahee maaf qabamee mootummaan suudii maa nama qabaa yoo taate kun rakkoo fi shira biraati. Sinii gala kun waan akka Oromootti dura dhaabbatuu qabnu. Lama haasoo biraa haasa'uun hin geenyeuuga yoo nama ka'ee lubbuu namaa baasee nama madeessee qabame. Ergaa murteen kennamee wanni sun qabbanaa'ee ka du'e nuun ka'u ka jiru nuu baasaniis gaafa sanii fedhii maatii irra dhaabbataniiti arabaaf hajamni sani. Lakkii nama keenya du'e lakkii nama keenya nama ajjeese qabameen hin dalagu mootummaan biyyatti seera of danda'e qabdii jechuun alaabaa of danda'e qabdi shari'aadhaan bulti
majuulli waan kanarraa waa haasa'uu fi waan kana ajandaa godhachuun ulfaatadha. Lama nama keenyatu qabame jee namni ajandaa kaasu yoo jiraate dhaqee bakka hidhame haa baafatu. Laa nama keenya du'e yoo jees inni nama keenya du'e jees bakka namichi itti hidhame dhaqee harka adeeffatu. Ana asitti xumura maaliif ajandaan akkanaa dhadhalatee deddeemeet ajandaa godhatanii qaama nagaa waliif qabu ka waliif dhiigu ka waliif itichu sani yoo namnichi sun bade lola dhuunfaa aniin kun namaa wal dhabuun kiyya ni mala. Abbaan jabal dhufee na gaafannaan aboo hee nama sanii wal lolle wanni irratti wal lolle waan hawaasati waan diina wajji deemu yookaan diina wajji dhufe lakki nama osomaa wajji nyaannu walitti sheexaanni dhufee dogoggorre waan san godheen jira. Jaarsan sitti ergadhaa naa qaba mijeetiin fira kiyyaa fi fira kee wal qunnamsiisa yoon baqadhellee namumma. Siigale zabanni ammaa immoo taappeellaa walitti maxxansan yoon nama dha'e abbaa jabal jaamaa abbama sagalee irra qubaa qabutuun dhiibama. Siigala taargeet namni godhamu nama waa beekamu. Mootummaan biyyattii ergaa too'attee seera jala oolte namichi du'ees jira. Kan nurraa eegamu yoo dhugaa barbaaddan soba ta'e malee kan du'ee fi ka qabame murteen isaanii suudii bira jira. Haqni nurra jiru mucaa madaa'e wallaanuu haqa tana qofa waliin qabna. Ka kana darbe yoo na jibbitan na jibba ani siin ajjeesa wal lola dhuunfaa lak siin kadhachiisa garuu hunduu najjeesuu dhufnaan si ajjeesa siin dhossu garuu maaliif siin kadhachiisa ilmi namaa wal ajjeesa biyyatti bar wal ajjeefna amma maatiin kiyya maatii namaati waliin bu'aa dhiyuma kana namaan garuu waan dhokatuumi. Siigale kama daa'esantuun akka Oromootti dirqama narraa qaba malee namichi du'ee fi namichi nama ajjeesee qabamu harka Oromootu hin jiru dhimma Oromoo laallatuumi. Nama kiyya maa qabamee maa seera jala oolee hojee mootummaa suudii gaafata. Siigale namicha nama ajjeese san harka deeffadhaa hojee majuulli waraqaa hin qabne marhidhaa zandaqee irraa kafalatu. Lama baga wanni kun ammoo to'annoo jala oolen. Baga akka shiran taane namni hurruma seenee hawaasa seenee hurruman godhatin hamma wallaala kiyyatti yoo wanni naan ifa naan ta'in jiraate on dogoggora dubbadhe na qabadda. Laa nama keenya jimma ajjeesee qabameedhaan ajandaa kaafnan kun olaantummaa nafxanyummaadha. Seera biyyattii walqixa. Siigale shari'aadhaan bulanii baqatuudha qabda nama hamma jirutti. Namni ergaa sheexaanni dhufee wal dhootte ka du'ees mootummaa harka jira. Kaajjeeses mootummaa harka jira. Warra isa madaa'e san ammoo wallaannachuun nurra jira. Isa ammoo du'ee fi isa ajjeese mootummaa ergaa harka jiraate Oromoon tiktookii iyyinee fi wanni seenuun maali manni murtii nu biran jiru seerri biyya tanaa nu argan jiru kun waan nu oli. Maamme yeroo dheeraa haasofte maammee shurrubbee koo siin qaba ilaa yeroo dheeraa haasofte miituu nu qabatu. Caarraa kenni caarraa gaggabaabaa isaanu sababaa kan kaafame haasa'amaa jiruu fi xumura irratti siin ibsaan obsiin eegii ijoolleedha caarraa kennaa. Sagaleen koo